fuuni kabajamtoota fi jaallatamtoota hordoftoota obseen boojaatti argamtan akkam jirtu fayyaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyoo sanagaa keenya baasee waaqayyoo golanni haa ta'u nama wayii biraakee gochuufan deemaa abbaan sun garuu immoo kanaan na beekan hin beeku biraakee gochuufan deemaa jechuudha nannaasisaa mucaa namaa rukkuteeni innaa amma safara kana ijoollee biyya kana keessaa beektu jira halkan innaa isaan ciisanii balbala isaa kadhee badaa mucaan koo nyaayoo waan tokko ta'ee naan jedhanitti dabanii jedhanii mucayyoo kana immoo kan wal barree guruupii dhumarraatiin duwaayee yuutuubiitiin mucaa biyya tokkoo tuni baay'ee ishii jaala baay'ee ishii kabajaan isiniin jedha achumaan jalqaba kana bilbila irraa kaastee itoo viidiyoo kana ilaaleen like subscribe share gochuudhaan jalqabaan isiniin jedha mee ilaalchi isheen naaf qabdu immoo mee hin ilaallaan isiniin jedha mee maallaan jetti amma birifatti itti daawwadha. Hello. Oye, Obi. Also, Frankie, what I think I'm going to take that. Frankie, that moment, Frankie, not the more Frankie, man, is good. And I thought I could have whatever. Welcome again with the marble verticality. I come now and get it. I come now and get it. Naga vertical tawakkis. Maalishana yaadatte. Baaki shwan ta'e rakkadheeni. Baarakkatteen nyaat. Pranki dhabar. Ati pranki jedhan takka pranki dalagee beekaa chaanala koorattati maal taate koo. Waan hundayyuu bakka namni tokko pranki dalage pranki jettu leesh bakka namni rakkina tokko simbiratti ufee ooluu hin danda'u jechuudha. Ay jechuun no akkas jechuun qabdu kaan namni waan tokko rakkatee si bira ufe namni tokko piraanki osirratti dalage oseen piraanki irratti dalage jettee yaaduu hin qabdu maaliif ani piraanki namarratti dalagee hin beeku beektaa. Dirqama ofii jechuun sirrii dirqama kun ofii jedha pirankii ta'uu silamfeeneefi maalumaaf iyyuu pirankis ta'uu baatu pirankis ta'uu maal rakkattee maaltu jalaa badee ijoollee beektu keessa jiraatan jechuudha. Yaa namaafte dhugaa maal taate? Beektaa ijoolleen beektoo akka tasaa beektu keessa jiraatan immoo beektaa akkuma beektu na argitati siin qalaqalamtaa minaan jetta. Beektaa mucaa isa dheeraan ni rukutee amma galgala kanaa jechuudha. Naannitiin baay'ee rukkubee hospitaala jira mucaa fuudhanii deemanii. Mucaan koo waan ta'e tokko. Viidiyoo naa bilbilee. Qofsuma keessa wallaalaa sunna viidiyoo naa bilbilee. Yalla okay. Yalla. Dawali dhugaa. Hijau ko dapat nakauwi natin wala midiri wala kuya saway punta mami harga gendal Wala no kamera tolfachuu miti mustu wala kamera tolfachuu miti wabi maa qosta isuma dhugaan siingeera wabi isuma dhugaan qoosaa miti la ta'aan jira laal bari mana jiranii baduufini yoo ila mucaan kun yoo waan tokko ta'ee
No, 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 no. Miti. Mucaan kun waan tokko taanaani sii dhumte naan jettee hospitaala fuudhanii deemanii ani mana argita silaawwan kanan taa'an rafa baarrii jalan taa'aa jira akka waan banatanii ollatti seenanii mucaa deebi'anii garuu ammatoo isaan hin deebi'in baduuf inni nan bada malee mucaan baay'ee miidhame beektaa wabee dhugaa isa qoosaan qoosiini normaal. Bakka kalaasi namni nama amanu hin jiru. Lali dojiru, lali. Wabi. Anya, bakka anda margatu nanda bejechu. Kan fitiraru aja. Amma kok kan fitiraru ndebe yun argitu. Lagi mucara fitu ndebe ruga sa cosa mali. Nama betu kabda aja dan kisah aja tiba. Dah aku pranking ke mata gara-gara itu lah. Arga ke abu anjat simu mau. Cu? Cu? Yalan. Ayo opsi abis kini nanti ya. Maya masa gantar. Deba sih, pada sih. Lama tu pranking gua dah ya don. Ciao, ciao kalian tu. Kau, mesti nama dugaan bercufi, nama karawan tu korakana iktimat tungkap dume, mau biar jile kalas. Hai. Yeah. Na bilbili jenna na barbaadet mana bilbila ko barbaadet mana jedhan si bilbila. Garuu YouTube ki amballes yeroo jettu. Takkitti muddam beekin jechuudha. Wai gudde. No. Otoo ta'e maaliif hin guddisna manaamini niphati manaamin jetta. Uma nan shawwadamte taamane fu. Anatu shawwade. Lamaaniyyuu haa ta'u maal maafu itti fataa jedhanii jechuun namni namaaf shawwadamuu nafeera. Namni namaaf shawwadamu. Haa ta'u milkaa'aa baatu garuu malee ani immoo amma kana laffa'ee iddoo kana qucuummadhee amma kana taa'ee dhiisu gadi lakkisa malee. Amma maal maafu sabis. Garuu jira miti daandii godhanii wanti hin beekamne wayii jira kun waan xiqqoo salphaadha sirriitti beekama jechuudha. Ani beekaa kun callise bakka kolfuu yoo naqabeetu hin jira akkasuma pirankii gochaa jirtu bareen jira jechuudha. Kanaafiyyuu ani gama koon siifin milkoo. Anarratti siifin milkoo. Milkaa'eedhaan jedhan milkaa'uu baatuyyuu sa jestu fataa okay jesti fataa ta'u maalumaaf jesti fataa maalumaaf galatoomi dhugaa si rakkisee moo dhiifama hirriba yoo na raftee turte subscribe godhaa jedhe amma. Anka wabii faana kol faana dua ani gadi lakkisan niisu.
Subscribe godhaa jedhi yalla. Sana subscribe godhaan jedhay. What? Salam. Sanu milkaa'e. Sanu si milkaa'e. Milkaa'eera bakka. Akkuma waan milkaa'eetti subscribe like godhaa jedhiini. Bas. Maan jettu tokko. Warri an dhugaa dubbachuu fi no wanti tokko amma fakkeenyaaf isuma dhugaa ilmoo biyyaa pirankii waan baay'isuuf namni koo dhugaa dubbattee si nama nu kana booddee namni koo nama manuu dhiiseera. Wayi maal jennu? Balaa jira wanti pirankii godhan sun ati. No maan jira amma wabii fi qoositti hima wabii fi amboon pirankii falaa irratti yaade mucaa kuffisee jarree manaan aadachuuf namni jinna waaqatti kakadhu jedhan. Animmoo waan sobaa waaqatti kakadhu. Wabiin immoo maan jette? Ay si nama nu biidiyoon asitti dawwaleetti. Innaa biidiyoon asitti dawwaltu shaarbii tafe jette mucaa keetti tafe. Ente akkanatti fataa itti muteessa mucaa arabaa kuffistee naan jettu seete. Innaa maalumaafu kanaaf wallaan danda'amu piraankii nama gochuun dhugaa nama kamitti namaaf akka shawwadamu hin beekan. Nama namaafu. Manneen mana na biratti siifnis qofni garuu maatiin obseedhaaf milkaa'ee jira milkoo. Mee waan jettaniin sintu beekataa gadallatti sadiitaa gadii fattoo amaraatu. Nan galakkisa maaliif ittiin inni ennaan biyya galeessi haalli aadella bakka lamaan nyaa'u. Yaa. Innaa kanaaf like subscribe godhaa jedheeni jajjabeessaa jedheeni waggaggaaraa jedheeni achumaan immoo chaanaalii uddee mitedha ammoo biifti show chaanaaliis immoo like subscribe share gochuu angaggaaraa siniin jedha. Namni koonne garuu gadi lakkisan dhiisu. Bakka atuu jettee jirtamitti. Innaa kanaaf galatoomii bakka deemii rafee ishii. Keenya iyyuu silaa daqiiqaa 20 guutee kan maal olitti du'edhaan bada bareesin. Baakishee yuutuubii koon balleessee. Choo? Yuutuubii koon balleessee. Maali gooti ta'u? Wanti miisee jaammaa manatti erge beektaa wanti guutinaan jedheetu. Nachumaaneen tuman tuttuquun gara inni bu'een dhabe namni itti daawwalee gaafadhu naan dhabee simjeen akkanumaan si rakkiseen. Maal guuti siin jedhee? Piinii guutinaan jedhee achumaan piinii miiseejii natti erga achumaan xajjoo sitti iskiriinshot godhee gaafadhee ittiin ergine mucaa namaa argisumaan rakkisaa jedheen ofii unkooti iddoo ta'e tuqeen keessaan baannaan jedhu miiseejii keessa tuqeen iddoo piinii nageessee achumaan. Cuman gara inni bu'een dhabe. YouTube studio keessa sontoon jiru homtooyyuu. Deemsi maal gochuu tuttuuttareeti bakka hin beekne. Miiseejii natti dhufe miiseejii natti dhufnaan inni qo'e keessa seeneen ilaalaa waan inni jedhu jedheen silaa hin beeku beektame jiraate ingiliffa dubbisuu hin danda'u. Achumaan iddoon tuqe hin beeku wallaa kan cillimmi jedheen arge. እናት ረዳውዶም ቤክማ ዶክተሬሽ ማልቱ ጣሪያም ወላ ምንድነው ባሪፍ ሙጨሰሙን ቡፍ ነገችውፍ ጋባኤ አሪ እቹን ኦብሲ ወንተ tokko moddamanii tuttuquun gaarii miti bee yoo badi gaabburra jechuudha suuta jedhanii gaadaniitiin Nisamoo akkasuma qabee kiyyee ijoollee ishii kanaa jedhee waa meeqa jedhee miiseejiin gaggalan kana natti dhuftee qomee jedheen irra galee kaa giiftii ko. Miiseejii akkamii si ergee? Wantiidhaan natti ergeen imeeliidhaan natti ergee naan imeeliidhaan tuqeen wallama baariif rimuuf kan jettuun tuqee ta'e waan humsaa hunaan galle. Har'a viidiyoo gallakkistee jirtaati. Gaggala kana. Eshi obsi maal godhuri? Maali man godhaa amma bakka dhugaa beeku ani waan man godhu.
Mena ergisa san nana mangafanere. Maayyuun gaafanne abboo ishee miina qabe kamittiin hin gaafadha nama jechuun ani nama guddoodha akkanuma hin qalaqalamee waan arge ton beekeen tuttuqee gana nama gaafadhe. Kun guddinaa fi miti beekumsa namni tokko beekumsa qabaachuudhaan malee guddateedhaaf miti. Jechuun Ingiliffa dubbisuu hin dandeessu yoo ta'e dubbistii hiikkachuu hin dandeessu yoo ta'e akkuma sitti dhufeen tuttuquu qabu taaree. eegaa saafuun siin jedhe miti beeku dhugaa. Baay'ee aare kan inni wacii itti baase miti kan na aarse beektaa kan inni gatii itti kanfale toon ta'in kan inni yeroo dimmira sana ijji koo na dhukkubee mataan na dhukkubee bichaatu natti dhaga'ame beektaa. Deemuun wanta hin deebi'ata jechuun badee badu nama beekutti makoodiitti bilbiliitti Muqodiin lakkoofsi isaan hojjetuun. Ana birallee hin hojjetu arga yeroo inni mokkoreen ture garuu naaf hin hojjetu. Ergasii deebisee bilbila isaan qaban. Isum duraati garuu hin hojjetu. Hin hojjetu. Iseef godhee ture hin hojjetu. Isum. Amboonoo qabaatti gaafadhu amboon hin qabdi natti fakkaata. Lakkoofsa sanaa kennin jedhani namni tokko lakkoofsa nama dabarsee namaaf hin kennu. Jechuun jira miti reega. Amboo sii kenniti gaafattu malee. Amboon Menan gaafadha. Yin gaafadhu siif kenniti maal jechuudha namni tokko bilbila namaa kennu. Bakka beektaa lakkoofsa namaa akka waan namni beektaa minya waan tokko jedhee fi yoo nama gaafate namni tokkottuu lakkoofsa namaa beekuyyuu warreen akka miidiyaa kanarra namni hojjetan beekan namatti hin kennan. Na garuu amboon akkas natti hin fakkaattu mucaa gaarii natti fakkaatti mana ilaalaaka. Oksee. Atamma nama biraallee shakkita amboo shakkita reenaaf hin kennitu jettee. Laala amboon naa kenniti dhugaa. Dhugaa amboon naa kenniti laa. Nan gaafa. Beektaan immoo ani immoo beektaa garee kana keessa namni seeraan itti yaa'ee dubbisuu siifi xajjoo qofaa malee yaaga on beektaatu jedhee yaada kanumaaf hin jedhe malee. Bakka deemin gaafadha natti seen jedhe siifamati. Gaafadha maal go'a jette. Munganaan guddisa moo akkamiin go'a qo'i? Qo'i xajjoon gaafanneeti. Sitti namni xajjoon gaafanne. Xajjoon olii bira jirti ka maali damee koo maannu dasiteen koo gallakkifattee kaateen koo tuttuqeen kan harka koo cabsu. Rakkoo bareelli biroo jiraattu wanta beekumsitti miti itti erge. Maali diimaa natti gara ishee mi'aatu immoo diimaa. Mees kenni maa inni faranatti agarsiisi meesuuritti fidimee suuraa kaasi. Koo bilbilee kunuutu tokkorra jiraan inni koo kan hin ilaalanii. Koo siifin erga maani yaa rabbii kun maani huddii dhugaa rabbii yaani. Obsi hin dhabbasiin jedhin. Dhibbatiin uumaa miti maaliif wanti tokko kun jira miti finfinnees guddisaa jirta waan ta'eef. Finfinneen uko bilbilli kanaan dura narkaa bu'ee lafa dhahee hojjechuu didee koo. Hojjechaa jirtu Finfinnee irratti hojjechaa hin jiru Finfinnee irratti hojjechaa jira adda ammaan guuta ji'a lama keessatti. Rakkoon qabu kunillee giruyyuun deemu eessa deemaati paaspoortii isaa munaamna ni beekta miti nama beeku gaafadhuuti itti moo bakka dhibbatiin kannafummoo hunduma isaa unan beekaa paaspoortii koodii hunduma isaa unan beeka garuu akkuma isaatu nama aarsa beektaatti waa meeqa jedhamteetti wanti taatee asii ijoollee faan asiif achi kaachaa guddisee innaan asirraan ka'ee anuun Sammatin guddisa. Dammoo ati waanuma xiqqoo itoon tokkommoo akkamitti tuqee qo'anna gaafii natti ta'aa jiru. Beeka waan naan qalaqqali yeroo tokko beeku waan
Bakka si fayyadu waan si fayyadu hunduutu waan si fayyadu waan si miidhu koo harkitti si kaatteeni. Bakka dhiisee kan waan rakkoo qabaree bakka inni guddisna. Guddisnaa wuudee amma miti. Qofaarratti ilalaali amma bilbila makoodii soqiiti. Makoodii dubbisi. Eguruun deemu xajjuus gaafadhu ammayyuu gaafadhu liibira yoo jiraatti sittin jira koo hin qabu. Xajjuun agasan hunda nama ifatu miti. Xiqqoos guddaas inuma namaaf deebisti jechuudha daftee kanarratti ni ariifatti nama gargaaru irratti argitee jirtan bakka gargaarsaatti. Yeen argeera. Kanaafiyyuu gaafadhu waan beektu irraa isheen sitti miti. Kan immoo isheen dadhabdee makoodii aga argattutti ishee gaafadhu sinin booddee makoodii irratti dumbimtee bakka itti mitaa guruun naqu eessa deema paaspoortii isaanii beektaa na hin deebistaa ani yeroo tokko akkasittiin ofirratti cufee balleessiyyuu paaspoortii isaa wantan beekuuf deebisee hin banii jechuudha. Furtuutu na gargaarii yeroo san jechuudha. Kanaafuu waan tokko yoo ta'u ati dhiphatin. Inshallah kusi. Main dhiphatee wanta ta'u ta'ee yoo ta'u baate immoo amman galu yennaan biyyatti galee mee bilbila isa sana deemee tolchisiisee finfinnee sana guddisaa yoo inni immoo akkuma ta'e yoo deebi'u baate immoo akka fe'a waaqayyo haa ta'u hundumtu isaa yoo. Ni deebi'a mucayyoo eessa deema? Eessa deema? Manaaf hin ergine na ergine maal ta'e inni anillee irraa nuuf eega. Karaa imeelii haa ta'u hunda guutte maal hojjisitti dhufa waa'ee piiniiti mee uddee. Innaas maaltu sitti dhufe rendee piinii maal lamaa dhufe mucayyoo oomishuu namaaf hin dhufe. Piinii guunne kaani guuti jedhee natti eggime miiseejii guuti jedhee natti egginaan waan ta'e tuqee kuwaan. Indee guuti jedhee osii dhufe. Achumatti dijiitii jaalakkooti dijiitii jaatti galchitaman wanti biraa maalidha wanta Ya Allah. waan biraatu isiin jedhu ko. Abiibtee piinii yoomnaa deebi'ee namichatu miiseejii piinii guuti jedhee natti eggeen tuqee iddoo ta'een tuqee isa namichi inni sun natti eggee. Hin sobda. Maaliin soba? Dhugaa hin sobda. Piraankii taatee talamaan nyaama. Frankie jettu kana inni tu Frankie de jedhesi gargaaresi haal. Wanta biraan Frankie. Si argadheera si lamaan nyaama no Maalla goote maalla argatte maalla jechuuni hin guddisnaa niphatiin jechuun keeyyuu wanta tokkodha beektaa miti kana. Baddu wayidha. Qoy sitti maa. Manta sitti dhagaame nama meeqa farratti naata isaa akka isiiti biraan kun idda gaggalaasuma qucci jedhee taa'ee namarratti dawwala naata isaa akka hundi garuu si argadheedha wabii fi amboo na qabatan wabii cirraashi viidiyoon addatti dawwalte mucaa wayini ni salphiste inna maalumaafuu si argadheedha seeshi inna maaltu sitti dhagaame. La nan arganne obse. In shakkin no in shakkin. Wala na shakkindra. Oh, maaf hin dubbanne. Oh yaa na godhamme qabne. Maaf hin dubbanne piraankiidha jettee wabiidha akkuma itti dabaleen piraankiidha kun jette. Miti ani nam beeka waanuma xiqqoo ofii keetii fatte hin tuqne nam beekaan. Kanaaf akkuma ati yuutuubii kiyyan balleessinaa jettee naaf gale. Yaaduma kochichaa ta'e malee itti biraanii godhatu. Garuu dhugaa dubbachuuf anu kuraasiisi godhee ture. Kolfi na qabe gidduman gadu qabee jira. Miti koi itun ta'eyyuu dhugaa dubbachuuf namni tokko
wanta tokko asumaan jechuun piraanki qofa otoo hin ta'in namni koo waan hojjetu irratti ergaa ittiin dabarfatu qaba. Namni waan tokko guddisee bakkee tokko yeroo ga'e wanti sun harkaa kufu abdii kutatee dugda duubatti deebi'uu hin qabu. Deebi'ee bakkee jalqabaa sana wanta tokko kaasee ga'uu hin danda'a waan ta'eef ergaa wayii qaba jedhee yaada. Nama tokkoffaas immoo namni ani ati anaaf yaada akkamii akka qabu. Ru'i. Wayne kawwabii faan walitti dabaleen gadi dhiisan moo biyyaa kolfaadhu kawwabii waan an ta'e talo viidiyoo dhanatti dawalte shin cirraa shin dibbisii wayii waa qubseffadhe. Awusisiitu milkoofne dhugaasiitu milkoofne an takkitti maanan beeku ani callisii haaduma kun bittaas malee beekee hin jira duruma. Maaf hin dubbattu callisti maamnatti arga.